Hordoftoota viidiyoo tanaa qaalii akkamitti mallaqa keenya baafachuu dandeenya? Mallaqa keenya kan dalagne, kan wanta garaagaraatiin dalagne, hamstariin fa'aan dalagaa turre akkamitti baafachuu dandeenya kan jedhu har'a waliin ilaallu jechuudha. Jalqaba eessa dhaqnaa? Gara hamstar dhaqnaa jechuudha. Hamstar bira erga deemnee booda maal goona? Mallaqa keenya haala ittiin baafannu yookiin immoo haala mallaqa keenya achirraa fuunee gara akkaawuntii keenya ittiin galchinu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti nafaana bu'aan affeerraa kooti. Jalqaba gara hamstar seenna. Hamstar erga seennee booda maal goona? Kallattiidhaan hamstar hanga nuti hojjenne nu lakkaa'aa jechuudha. Hanga nuti hojjenne erga nu lakkaa'ee booda marsaa lammaffaa kana sirriitti dalagaa. Marsaa jalqabaa keessatti hamstar hanga nuti dalagne kooyinii hanga nuti qabnu gara waalitii keenyaatti ni dabarsa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan asirraa fuudhee maal godhee jira? Avaayilaa Seepteembar 26 ammaaf maal godhee 0 godhee jechuudha fuudhee jira. Garam dabarsee jira? Gara waalitii keenyaatti dabarsee jira. Waalitii wal quunnamsiisnee mi'a ilaallu. Egaa tokenii keenya amma fideetiin as kanuuf galchu ta'a jechuudha. Sa'aatii kanatti tokeniin laawunch pool irra jira. Laawunch pool keessa sa'aatii 11 fi daqiiqaa 48 qofa ta'a jechuudha. Guyyaa 26 halkan keessaa akka biyya keenyaatti gara sa'aatii 9 yookiin immoo sa'aatii 3 AM sa'a 9 halkan keessa ta'a jechuudha. Naannoo sana hamstar kallattiin gadhiifama. Hayyee hamstariin keenya yeroo gannu dhiifame yeroo dhufeetiin akka kaatsiifaa kun asirratti kaatsiin as jirti fakkeenya. Niiroon fa'aa turboon fa'aa jiranii mee haala kamiin baafanna kan jedhuuf waaleet kan jedhu kana ni tuqna. Waaleet kan jedhu erga tuqnee booda garana erga inni nu dhufee booda maal goona? Yeroo baay'ee jechuudha anka baayinaansii qofa amma kan isinitti agarsiisaa jiru ka baayinaansii qofaa miti. Fakkeenya waaletiin isin asitti wal quunnamsiistanii waaletii kam akka inni ta'e adda baastanii beekuu qabdu. Kan ko waaletii wal quunnamsiiseen baayinaansiidha waan ta'eef waaleet withdraw kan jedhuran seena KYC'n keessirriidha akkatti na harramee jira jechuudha. Asitti waaletii isinii inni isinii bane ilaaluu qabdu jechuudha hamstariin keessan. Gaafa waaletii hamstariin keessan isinii bane ilaaltanii booda maal gootu jechuudha kallattii waaletii san bira deemtan jechuudha. Fakkeenya Telegram waaletii yoo ta'e waaletii Telegraamichaa bira dhaqna. Yoo mootiyyuu isuma kana qofa ta'e isuma kana baayinaansii bira dhaqna. Kuukoyin yoo ta'e waaletii keenya kan kuukoyinii bira dhaqnaa jechuudha. Hunda isaaniitiyyuu waaletii keessan addaan baastanii beekuu qabdanii waaleetoottan keessan ka Baayibiitii fa'aa ta'uu danda'a waaleetota biraa ta'uu danda'anii waaletii irratti guuttan san bira dhaqnu jechuudha. Anamma kanaaf mee kallattiin isinitti agarsiisu tokko immoo jira. Waaletii Telegiraamaa yoo ta'e immoo waaletii Telegiraamaa keenya ni dhaqnaa gachuu kaasna. Erga gachuu kaasnee booda gara waaletii Telegiraamaa keenyaa seenna jechuudha. Sana booda waaletii Telegiraamaa keenya keessa yoo wal quunnamsiisne ta'e iddoo kanatti nu dhufa. Hamstar iddoo kanatti arganna jechuudha. Kanaaf maal godhuu qabna? Waaletii wal quunnamsiisneen san bira dhaqna. Waaleticha wal quunnamsiisneen san ilaaluu qabna jechuudha. Waaletii biraati miti. Hamstarii keenya haala kanaan withdraw godhannee mallaqa jijjiirannee mallaqa keenya san immootu karaa salphaadhaan fayyadamuu dandeenya. Hamstarii keessan warri dalagaa turtan guyyaan xiqqoo ta'ee sa'a 11 qofa ta'ee sa'a 11 booda deebii isaa addaan baafannee arganna jechuudha. Siizinii lammaffaa sirriitti dalagaa. Warri immoo hamstar nama mufachiise jettan hamstar yoo isin mufachiise kanneen dalaguu qabdan babbareedoo kan ta'an tokko isaatiin isin himaa. Inni jalqabaa bilamiidha. Inni lammaffaan immoo tuyyuu maajorii, inni sadaffaan tabswaappii, inni afuraffaan kaatsii, inni shanaffaan meemeeffaay, inni ja'affaan immoo tuyyuu yeeskooyinii, inni torbaffaan rookiin gadhiifamee jira ammaas kempaayeridha jechuudha. Isaan kanneen irratti sirriitti xiyyeeffadhaa dalagaa. Yeroo sirriitti dalagdan immoo garee kana kan argattan kun Harbor Inspire asitti argattu jechuudha. Garee Harbor Inspire jedhu gara Telegiraamaatiin dhaquudhaan iddoo gara olii iddoo tana iddoo mallattoo kan ofirraa qabdu kan cuqaasuudhaan guutuu koinoottan asirra jiranii argachuu dandeessan jechuudha. Guutuu airdroppota asirra jiranii kanneen akka WCoin, Real, Major, Pepe isaan kanneen kaashii daddaffiidhaan irraa baaftanii kan fayyadamtan jechuudha. Akkuma san immoo bilookdaakiin jira. Bilookdaakii kanallee warroonni firii amma argattan warroonni immoo pirii maarkeetii irratti bittanillee sirriitti dalagadhaa walitti qabadhaa isin jechuu barbaada. Swapin jira, Spin jira, Hold Wallet jira, Pixelverse akkasuma immoo Gamesiin jira. Hedduu keessan hedduu isaanii dalagaa akka jirtanii fi akka naaf eeraa jirtanillee argaa jira. Kanneen akka Dotcoin fa'aa jiru jechuudha. Kanneen akka Pocket fi kanneen akka Seed, kanneen akka immoo CX baay'ee qaalii kan ta'anii fi gatii gaarii irraa arganne jenneetiin obsaan ka eegaa jirru jira jechuudha. Kanaaf jabaadhaa dalagadhaa. Hamstarii keessanillee yeroo isinii gallakkifame dhaqaatii baafadhaa. Erga baafattanii booda immoo maal gootu? As gubbarratti mallaqatti isinii jijjiirama jechuudha. Mallaqatti akkatti eega jijjiirame booda waaletii keessan gubbaa seenuudhaan yoo barbaaddan asumarraa transfer karaa barbaadanitti gootu jechuudha. Gara tokenii barbaadanitti gootu.
yoo barbaadan gara USDTtti gootanii geessitanii maal gootu ni gurgurattu jechuudha. Kanaaf gurgurachuudhaaf eessatti gurgurattu warri Binance qabdan Binance keessan irratti nama kamirraayyuu bituu dandeessu. Warri Binance hin qabne immoo Telegram wallet keessan gubbatti verify godhuudhaan gurgurachuu dandeessu. Binance gubbatti gurgurachuudhaaf P2P keessa seentu sanbooda gatii doolaara guyyaa birrii 133 fi hanga 35 saantima 80 naannoo sanii gurgurachuu dandeessu jechuudha. Horaa bulaa deebanaa kana fakkaata. Akkamitti immoo Telegram gubbatti gurgurachuu dandeenya kan jettaniif wallet Telegram keessan seentu walletiin keessan verify ta'uu qaba. Egaa verify ta'ee booda maal gootu jechuudha. Asuma irratti gurgurachuu dandeessu. Fakkeenya coinii toon jedhamu kana gurguruudhaaf amma maal godhaa toonitti erga jijjiire booda isa kana send yookiin immoo withdraw yookiin immoo deposit godhuu danda'a, namaaf erguu danda'a, dhuunfaadhaan gurguru. Yoo hin ta'in immoo P2P irratti baasee gurgurachuu danda'a jechuudha. Kana fakkaata hanga xumuraatti waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Namoonni narraa bitaa turtan namoonni gurguraa fi ture hundi isaanii kun kan maqaan isaanii as jiru kana jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha.